Tolega ilmi namaa jireenya jiraatu keessatti wanta karaa isa baasuu fi karaa isa hin baafne beekuu qaba jechuudha. Muudannoo lana mudate kun akka isin hin muudanne naanti kaameraan kun waa dibadhee na fakkeessaa jira jechuudha. Muudannoo lana dibate muudate kun akka isin hin muudanne fi barumsa guddaa isiniif ta'a jedhee isiniif qabadhee jira jechuudha. Ashama harka buunee hordoftoota siisan gidduu biyya alaas biyya keessaas kan jirtan nagaa faraaduu waaqayyo isiniif hawaayee tokko mirta'e nagaa kooti isiniif nagaa kanarran abdii guddaan qaba. Tole gaa jaalatamtootaaf kabajamtoota maamila kooti baga nagaa dhuftanii warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'anutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa qabdan koomenti jedhanuuf baasanii jechuun barbaada. Tole gaarra viidiyoo tokko isiniif qabadhee jira jechuudha. Viidiyoo kana waan guddaa akkasiin barattanii abdii guddaa qaba jechuudha. Maaliif jennaan wanti anaa mudate isiniif barumsa akka ta'uudhaan amana. Kanaafiyyuu viidiyoo kana haga dhuma sagantaa kootti na waliin tura afeerraa kootti. Egaa gabanumaan gara viidiyoo kootti hin darba. Yerooni egaa ilmi namaa bara jiraatu keessatti waa baay'eetu nama mudata. Namni rakkatee sobaa rakkatee dhiiseefis soba. Namni waa lamaa soba addunyaa kanarratti tokko rakkateef kan sobu jira moo tokko immoo bartee ta'e kan sobu jira jechuudha. Gaafa rakkana isin jedhu isinii gararratti fakkaata yaale jechuudha. Innaa akkuma kana ani biyya kana jalqaba gaa yeroo dhufu jechuudha. Jalqaba yeroo dhufe niitiin wayii fanaa bani jennaan. Gaafa ishiin wayii fanaa bani jennaan na gidduu baay'ee tokko nan bu'ee jechuudha. Torban tokko muluu dhugaa isin jedha. Torban tokko guutuu isaan boo'een wayii fanaa bani jennaan diddeessi. Ishiin jennaan torban tokko muluu isaan boo'een. Gaafa kaanii maaliif naan jettee bakka na gaafatti jennaan. Gaafa inni jalqaba isaa dhufu galgala isaa gizee airpoortii irraa buunee ajeensii geenye gaafa ishii kana keessee dhufu isaa waan hundumee bilbila keessaa waan qabaniifu gaafa meedikaala kennu immoo singilii moo dabiliidha jedhanii gaafa na gaafatanii ani dabiliidhaan jedheen garuu maaliif akka kasaasan singiliidhaan guutan hin beeku ani. Akkasuma immoo daa'ima qabdamoo qabdannaan hin qabu jedheetu mariitii isaati. Gaafa kanaa ishii gaafa teessee dhufu kanaa makiinaa keessatti na gaafatanii maqaa koo minaamin na gaafataniitu daa'ima qabdaa jennaan hin qabu jedheen galgala sun. Ani egaa yoo dhabdee wayii faanaa baruu kana jedhu yaadee waan ta'eef jechuudha. Taasisaan gaafa namni as gahu niitiin wayii faanaa banii jennaan na diddee galgala. Maatiin dubbisaa achi gaheeran isaanii jedhaa jennaan na diddee. Gaafa ishii na didduu buleessaas gaafa na diddee. Achi akka carraa ta'e maatiin biyyarraa gaafa daarii itti dawwalanii isaanii akkana na diddee jirti gaafa jedhuufi akkana jedhiini na jedha. Ani bakka yaada sammuu koo keessa hin uumne waan takka jechuudha. Anis akkasuma jedhee ishiidhaan. Achi waraqata ficheessee akkasitti baaftee kun singiliidha daa'ima qabdu maaliidhaan jettu. Attam akkasumaan jettanii boonii taasifama. Gaafa waan tokko ani jireenya koo keessatti waan tokko gaafa itti qabatu godhi na godhatuma jechuudha. Ani kun bakka booheen akkamitti daa'ima lakkuu qaban jedhee keessa dabarsee daa'ima lakkuu qaba daa'ima lama lakkuu qaba. Kanaafiyyuu dirqama dhaabanamuu qaba. Yoo lakki jettee ni eebbisa gara birootti yoo lakki taate diddee dhugaa rabbi numa diddee cakkaa. Kan kooti yoo barbaadde guyyaadhaa guyyaatti dawwalatu jette. Bakka isheen diddee anasumaan torban sun otoo hin guutin cabseessee. Yeroo hundumaa yoo nani waan tokkos kaffa'amee boohee daa'ima kee yaaddinaa jiru. Yeroo hundumaa ani immoo eeyyoon jedha ani bakka yeroo hundumaa. Ani mana kana keessatti guyyaatti gizee lama sadii hin boonye taanaan hin boonye. Maaliif jennaan mucaan mana kana keessa jirtu sammuu ishee sirrii miti. Isaan isaa boo'u akka waan daa'ima koo yaadeetti boo'eetti fudhatu yeroo hundumaa. Ani xiqqoo ishee boo'e yookaan fuulli koo bakka jira mitiiree gaafa aaraa yeroo hunda namatti tolu yeroo hunda gammadan waan ta'eef guyyaa akkasii daa'ima kee yaadde ayeesoo obsi amma loluu geesse naan jedhu dhugaa isin jedhu. Bakka sirumaa akka bakka kanatti jechuu hin danda'u. Suuraa faasiliitti agarsiisu jedhani. Warra gurguree macaafa irratti suura fidi jennaan isaanii suura feesbuukii irraa buusetti jennee. Dhugaa rabbi.
booda ji'a torba muluu teessee kan ishee laatte jechuudha. Egaa maal isin jechuu barbaade? Namni waa lamaaf addunyaa kanarratti kasuuf tokko amaleeffannaa ta'ee soba, tokkummoo rakkatee soba. Anama gartuu isa kam keessa hin jiraanii isa rakkatee sobu sun keessa hin jiraachuu. Garuu rakkatee sobus itti milkaa'uu hin dandeenye malee. Kanaaf gaafa sobnu waan tokko dabaafannee sobuun nurra jiraata. Boru wanti kun akkamuu na godha. Rakkanni illee yoo sobne boru wanti kun maal na godha? Maalirra gahaa jennee yaaduu qabna. Kana hunda maaliif kan isin jedhee? Ani amma sa'aatii kanatti galmaaf qophaa'aa jira. Nan gala jedhee gideeraani. Eeggadda dhugaatiin hin jedhu sun gaara hojii jechuudha. Eeggadda uffattoota ajajjeetu jechuudha. Uffata daa'imaa gadi baaftee natti agarsiistuuf filadhu jechuudha. Lakkuudhaan jedhee waantatti na jaaye. Lakkuudhaan jedhee dubara lakkuudhaan jedhee. Kanaaf isaan kana keessaa filadhu jechuudha. Egaa ani kan filadhu. Yeroo nan immoo nama waggaa fi ji'a 4 jedheeraati. Ani immoo erga dhufee waggaa 2 guutee immoo waggaa 4 guutuu fadee jechuudha. Daa'ima uffata daa'ima kan waggaa 4 baaftee dhugaa dubbisee kan waan jira. Baaftee kana keessaa filadhu jechuudha. Kam akka filadhu isaa wallaalee qaama saayizii isaa maatiin gaafa dhadheen bideessee bilbilu. Kanaaf ani bakka hin bittu jedhee yaada yeroo hundumaa jechuun akkuma daa'ima qabutti wanneetti malee waa'ee karaa bira geessi jedhee yaadee sammuu qotasuma. Gabirraas immoo yaaddoo maatii waan hin qabuufi kana jechuun koo. Amma akkana na goote karaa irra amma mee maal godhu yaada keessa koomentii jala naaf ka'a. Bichisiisee fuudheen galamoo nan dhiisa. Anoo daa'iman qabu. Lammaffaan immoo maatii hundi koollee daa'imni keenya nama waggaa 9 gadi hin jiran. Kanuma maatii kootiif illee bu'ee garaa jedhu. Bakka bitaanatti gali. Birrii isaanaa kennee galee ijoollee achitti bita jedhuuni. Yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa akkam akkan jedhuuni. Uffata kana bichisiisee uffatuma isaa fudhee galummoo birrii matee natti kennitu. Lakkina soba yoo hin jedhe boru namoonni mana kana keessatti galanii hin bantuufi kanatu jiraa jechuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf waan wal wallaale yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa. Bakka bishaan gabateeraa beektutti bishaan gabateeraa ta'ee jiraachuu ooluu. Osoo ani akka garaa kootti birrii sanaa kennitee nan jaalladha galeen bitaa ijoollee kootii haala daa'imas isaanii ta'uu. Innaa addunyaan kun jireenya addunyaa kanaa osoo hin beekin osoo beektus cubbutti si galchiti, sobatti si galchiti, hannatti si galchiti, ejjatti si galchiti. Inni kun jireenya addunyaa kanaati. Dacheen kun bu'aa wayii hedduu qabdi. Irra ishii gaafa akkasitti ilaalu yoo bareeddeeyyuu ilma namaaf waan gaarii yoo fakkaatteeyyuu miidhama guddaa dachee kana keessa akka jiruu fi miidhama guddaa ilma namaarra akka ga'uu beekama. Kun maaliifidha jedhee galee wanta hojjennu kamirratti osoo dhugaatti hin jedhaan. Gaafa biyya kana osooni waan biraa dhiisee gaafa akkas isheen yaa waaqayyo situ beekaa jedhee osoo waaqayyo si dabarsee raadhee har'a sobeettiin rakkatu ture. Har'a malaan isaanii barbaadu ture. Osoo dhiisee waaqayyo si dabarsee raadhee akka waan isheen yeroo ani sobee
Kanaafuu akka waan ishee yeroo sunaa gochuu dandeessu tasobeenya. Garuu maa tokko naa gochuu hin dandeenye. Yeroo tokko sobdee sotootti milkooftee gaasitti ofitti gammada. Sobdee immoo gaafatti milkaa'u immoo ofitti gaddi. Kanaaf jiruu addunyaa kanarraa jennee wanta boru darbuuf jennee wanta waan nuuf hin qabne amma wanta sinii galu dhugaa sinii galu. Osoo ishee yeroo sunaa bantee raatte maal ittiin godhatti maal ittiin dhugaa uffataa sabata akka fakkaatu. Maaliif beektaa kana namatti taasifamu? Ijoolleen keenya guyyaa jalqaba dhufanii waan akkasitti ariifatu hin barbaachisu waan akkasii. Saragaaga'uu nurra jiraata. Maaliif hojjetan? Ani gaafan biyya kana dhufu ani yeroo lamataa koo fakkeenyaaf ni fudhata. Gaafan biyya kana dhufu dhugaa rabbiitiin kadhanna ani guyyaa sadii kadhanne taanaan jilbeeffatee waaqa kadhanne taanaan kadhanne bakka na qocca keessi koo na bakka na birra maalan jedhee maaltu ta'ee jedhe keessi koo dhugaa rabbiitiin guyyaatti yeroo sadi jilbeeffatee kadhedha yeroo jalqaba kadhate ittuma siqee aseesee magarajee lamaa keessatti gaafa guutuu Kerja shani gafan kutu salah kita sadi lama tadi juru jama. Dalam agak kau gara-gara kita rapu pakka. Kalau tadi juru jama. Jadi kan itu masih sikit namamu gafi rasa dia apa gafi kalau ini mali di bawah karena mali pada sini kasih. Mesti wantu kugaf agak. Wantu kutisi wantu kukutus arifat cunte ni berpacet. Usul ugatin yeroo sun akkuma jommarate shinna banteeraate yoona maal kasin bitu dallo dammo sami otoo immoo ishii ji'a torba mulu cakkantee natti cakkante sun osoo absee seenuu baadheeraadhe ji'a torba sun mulu sammuu kootatti dabbiirraata. Waaqa yoo daddarbu bilbila kanaan ergan bilbila kana kan qabachuu jalqabee keessattuu bilbila tachii kana ergan kan qabachuu jalqabee sammuu koo sirrii jireenyi koo sirrii iji koo illee dhukkubannaante dhugaa waaqa maaliif isin jechuun barbaade kan hunda maaliif kan isin eegaasi beekanii wanta akkam keessattuu jechaa ta'uu qabu obsuu qabna taagagga'uu nurra jiraata. Yoo obsine gocha kaleessa goone sun ittiin qaanu obsee sananii obsee dadhabnaan akkana godhee jira. Amma baay'ee keenya har'uma bilbila bitannee haadhuma maal jennaan maal godhe barbaachisu misaala ja'amoo anama dhugaa osoo bilbilumti addunyaa kanarraa bareedu maaliif tokko fayyaa biratti miidhaa guddaa akka inni qabu. Nama hubachiisa. Kanaafuu wanta hojjennu kam keessatti wanta boruutti gaafatu wanta boruutti gaafatamummaa fudhatu wanta boruu itti seenne namni keessaa nu baasuu hin dandeenye wanta darbuuf jennee itti garuu bafusuu nama jiraatu. Amma danduu keenya gaafa biyyaa baaneef koo waaqayyo osoo kadhannu osoo imimmaan keenya dhangalaafnu kan hundeessu asii. Wifi nu banamna TikTok wifi nu banamna social media inni kaleessa bilbila qorqaan qabate yeroo jechuun inni yaasunnaan garuu qalaqeedhaan TikTok irratti utaalaan bilbilama maaliif inni kun obsa dadhabuu kee hubannaa dhabuu kee inni jala kanaaf osoo obsina ta'e osoo hubannaa qabaanna ta'e goone kan wanta kamitti qaana'uu hin dandeenye. Qaana yaamanii dhugaa argisiisanii jedhan qaana yaamanii maaliif yookaan miti kana naafiti dhala godhatee dhugumaa dhala koota ruffisa jechuu hin dandeenye. Lakki yoo jedhe sobduun ta'e lakki yoo jedhe immoo isaaf sobduudha. Maaliif boru namoonni na duuba maaliif beektanii
nama qaba yoo ta'e nama maatii dhukkubsatu qaba yoo ta'e dirqama bilbilisaan barbaachisa. Ni galee ani immoo haadhaniitti kana gowwoomse gaafa sun akkas jedheera har'a immoo lakki anoo daa'imman qabu osoo hin jirin dhuguma nama boru rakkatee man namaatti galee suni isa haadha isaa dhukkubsattu gatee dhufee sagalee haadha isaa dhaga'uu barbaadu suni isa daa'ima harmarraa dhiisee dhufee sagalee daa'imaa arguu barbaadu suni maalan dhaabaate inni yoo dhufellee hin argamu maaliif hin sooftii jedhu inni galee kanaaf wanta goonu hundumaatti wanta boruutti gaabbinu wanta boruutti xaxxanu hojjechuun nurra jiraatu. Kanaafuu ijoolleen keenyi gaafni hin jedhaan gaafa waan tokko gootanii yookaan gaafa waan tokko dubbattan ilaalaa dubbata ilaalaa godhaa nabaasaa ulaaftu gara kamitti na oofa jedha laalaa hojjedha. Kanaaf anarraa waa guddaa akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Hamma dhuma sagantaa kootti waan wajjin taataniif galatoomaa komentii gochuu hin dhiisinaa akkasumas sabiskiraayibii godhaa maatii kootaa wanti dabalamna.